argitanii akka inni itti baay'atu. Haala kanaan bishaan wajjiniin biluu maajikii sirriitti dibattu yeroo keessaa baatanu. Namoonni immoo hojjetachuu barbaadan shuwaariidhaan namoonni laaffifachuu barbaadan immoo ittiin baay'isinaa yeroo keessaa baatanitti. Anaa shuwaariidhaan hin hojjetadhu waan ta'eef akkasittiin dibadha jechuudha. Qaccee isaallee seeraan hin dibadha haala kanaan jechuudha. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessan nagaadha galata Waaqayyo. Rifeensa keenya eegga miiccannee baanee maal gochuu qabnaa wanta jedhu wajjiniin ilaalla. Ani rifeensa koo eegga miiccadhee bahe wanta godhu keessaa gosa tokko waliin ilaalla jechuudha. Eegga miiccadhee bahe maal akkan godhu wajjiniin ilaalla wajjiniin turaan isiniin jedha. Eegga miiccadhee bahe haala kanaan kana fakkaata jechuudha. Jiidhaa isaati jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan bakka lamatti eegga qoonnee booddee biluu maajikiin dibadha sirriitti jechuudha. Bishaan utuu qabu kanan dibadha sirriitti jechuudha. Sirriitti haala kanaan eeggan dibadhee booddee sirriitti dibachuu qabdu qacceesa. Eegala kanaan dibattanii booddee hin faaqistu jechuudha. Jiidhaa isaa bishaan wajjin dura dibattanii kaatanii faaqistu. Faaqii akkasii fayyadama. Yeroo bishaan tuqutti rifeensi keessan waan jajjabaatuuf baay'ee fayyadan isiniin jedha. Haala kanaan fayyadama. Argitanii? Argitanii akka inni itti baay'atu. Haala kanaan bishaan wajjiniin biluu maajikii sirriitti dibattu yeroo keessaa baatanu. Namoonni immoo hojjetachuu barbaadan shuwaariidhaan namoonni laaffifachuu barbaadan immoo ittiin baay'isinaa yeroo keessaa baatanitti. Anaa shuwaariidhaan hin hojjetadhu waan ta'eef akkasittiin dibadha jechuudha. Qaccee isaallee seeraan hin dibadha haala kanaan jechuudha. Haala kanaan nan faaqisaa. Haala kanaan faaqee akkasii bitadha. Waan tokko hin qabu amma yoonaatti hin kutu jechuudha. Bishaan wajjiniin sirriitti akkasitti dibattu. Booda gaafa qoru immoo zayitii dhangala'aa irra dibattu. Sana booddee eegga qoree zayitii dhangala'aa sirriitti dibattanii maasaajii gootanii hin quubbaattu. Ani yoonii kee kaa'es mataan koo hiikamaa hin jaallata. Nan quubbaadha. Biluu maajikii sirriitti dibadheen jira. Haala kanaan xaqallaleen kaa'a jechuudha. Amma inni qorutti nan eega. Eegga qoree booddee immoo dibata dhangala'aa zayitii dhangala'aan dibadha jechuudha. Haaluma kanaan hin xaqallaleen kaa'a. Amma inni qorutti nan eega. Sana booddee achi fuudhee nan dibadha. Erga inni qoree booddee dibadha jechuudha. Isa kana fakkaata. Haala kanaan yoo fayyadamtanii rifeensa keessan laaffisuutti wantoota. Rifeensi koo haala bareedaa kanaan naa qoree jira jechuudha. Amma nan quubbaa zayitii fasaashiin itti dibadha. Zayitii dhangala'aan dibadha amma jechuudha. Yaala akka inni murmuratu rifeensa argitanii gaafa bishaan tuqu. Wanta akka'utu ol galaa jechuudha. Godatti ilaalaa as garuu ol galaa. Innaa biluun maajikiin kun dhugaa baay'ee tokko gaariidha. Gaafa miiccattanii baatanu sirriitti dibattu. Caafii isaa sirriitti dibattu quubsitanii bishaan wajjin utuu jiru. Gaafa achii qoree jedhu waa tokko jabaatee isiniin cannaqu waan tokko isiniin dhiphisu. Haala kanaan fayyadamaan isiniin jedha. Amma dibata fasaashiin itti dibadha kallattumaanii. Katti dibadhu. Sana booddee waan hin godhne wajjiniin turaan isiniin jedha. Baay'ee tokko biluu maajikiin kana baay'een jaalladha dhugaan isiniin jedha. Baay'ee tokko gaariidha. Beekamu qopheeffadheen jira. Bismillah. Sirriitti dibuu qabdu jala isaa.
dibdanii masaajii gochuu qabdu sirriitti jechuudha. Sirriitti dibdanii masaajii gochuu qabdu. Rifeensi koo har'a miiccamee har'a akkas ta'u baay'ee bareedaadha. Ni fakkistu. Gaafa bishaan tuqee jedhu rifeensi ni dhamayyuu ture hamma gaarii jechuudha. Namatti tola. Isa tokko dibee sana booda akkasitti marmara jechuudha. Dhugaan isiniin jedha Biluu Maajikiin rifeensa keessan akkasitti walittidha. Akkamittiin isinitti maan akkanitti jaalladhu. Rifeensaallee baay'ee gaariidha dhugaan isiniin jedha. Rifeensi waan tokko isiniin cannaqu. Sa'aatii qorfattanu seeraan dibata keessan dibattu. Baay'ee gaariidha. Namoo kanan dibaa jechuudha. Sirriitti keessoo isaa dibachuu qabdu. Sanaan booddee masaajii godha. Rifeensa keessan bakka lamatti saaqaa kan isiniin jedha. Innumti mataan isaa wanti rifeensa fidu keessaa waan tokkodha isiniin jedha. Akkasitti eega nyaachistanii dibdanii kaatanii masaajii gochuu qabdu. Akkasitti dibdanii booddee eggala kanaan dibannee booddee ani bakka lamatti quubbaadha amma jechuudha. Isin akka barbaadanitti bakka lamatti saaxanii quxuxurii isaa fufurdistanii bakka lamatti quubbaachuu afuritti quubbaachuu ni dandeessu. Fufurdistanii jechuudha. Fo'achuu illee ni dandeessu. Innaa hordoftoota kiyyaa haala kanaan quubbaadha jechuudha. Amma guyyaa lama booddee immoo asiin hiika. Gaafa nasii eegu immoo naafuu waan ture jechuudha. Baay'ee rifeensa kootiin mijataa. Baay'ee tokko gaariidha. Baay'ee tokko fayyada. Rifeensa keessan dheeressuuttis wanta akkas godhachuun kun gaariidha. Laaffisuuttis illee akkasuma baay'ee tokko gaariidha. Isa kana fakkaata jechuudha. Haala kanaaniin iyyuu godhadhee baay'ee tokko bareeda. Quruddii yoo gootan rifeensa keessan jijjiiruutti baay'ee tokko bareedaadhaan isiniin jedha. Viidiyoon koo har'a kana fakkaata. Haala kanaan fayyadamaa. Wanta na fayyade keessaa wanta rifeensa koonaaf jijjiire keessaa isa tokkodhaan isiniin jedha. Baay'ee tokko fayyada dhugaan isiniin jedha. Fayyadamaa haala kanaan godhadhaatiin isiniin jedha. Dibattanii akkasii yoo godhattan rifeensa keessan jijjiiruutti carraa guddaa qaba kuni. Viidiyoon koo har'a kana fakkaata. Viidiyoo itti aanu hanga walitti deebinutti turtii gaarii nagaan turaa. Waaqayyo isiniin wajjin haa ta'u. Nagaa ta'a.